daawwattoota keenya har'a Miss Tourism Oromiyaa bara 2018 isin daawwachiisuuf Maaltu Ranking Skylight Hotelitti argamee jira. Hamma qophii keenya dhumaatti nu faana tura. Kun miidiyaa Soofumariiti. Tole maqaan keenyudha Israatii dhufte. Maqaan koo Acaaltuun jedhama. Kan irraa dhufee immoo asuma magaalaa Finfinneeti. Mirri dorgommii duraa maal fakkaata? Waan jennu gaariidha jedhee yaada. Dorgommii kana mo'amtees muuxannoo akkamiirraa argatteettamee maaltu sitti dhaga'ama? Muuxannoo irraa argadhu tokko konfiidensii irraa argadhe yaada. Sodaa keessaa balleessuu jedhee irraa argadhe jedhee yaada. Hayyee milkaa'ii carraa gaarii. Tole maqaan keenya Israatii dhufte. Maqaan kiyya Boontaa Sanwaariyoon jedhama. Adamaarraan dhufe. Mirri dorgommii duraa maal fakkaata? Xiqqoo nama sodaachisaa garuu mee hin laallachuun booda maal akka ta'u. Dorgommii kanaaf yeroo qophooftu muuxannoo akkamii argatteetta? Baay'ee meeqa namatti tola, muuxannoo gaarii ture. Osoo moo'ees osoo muchuu baadhees muuxannoo gaarii irraa fudhadheera jechuudha. Hayyee carraa gaarii milkaa'ii. Jaalatamu. Tole maqaan keenyudha eessarraa dhufte? Maqaan koo Beetaliheem Tibbeessoo jedhama. Kanan dhifamu Shashiillee. Mirri dorgommii duraa maal fakkaata? Mirri dorgommii baay'ee tokko ilaalatti tola. Asirratti hirmaachuu kootiin baay'ee gammadeen jira. Muuxannoo akkamii argatteetta dorgommii kanaaf yeroo qophooftutti? Eeyyaan inni tokkoffaan konfiidensii guddaan konfiidensiin koo yeroo irraa yerootti baay'ee guddataan dhufee jira. Inni dabalataanis ammoo waa'ee aadaa koo dorgommii kana irratti hirmaachuudhaaf wantoota baay'ee waa'een dubbisee naawuleejiin koos dabalee jira. Hayyee carraa gaarii milkaa'e. Galatoomaa. Tole maqaan keenyudha eessarraati dhufte? Maqaan koo Simboonee Mokonnanan jedhama. Dondaalota koo godina Shawaa Kaabaati. Ammas magaalaa Finfinnee jiraachaa jira. Tole ammam qophoofteetta dorgommii kanaaf? Sirriitti qophaa'eetiin ilaala. Kan nu milkeessu Waaqayyoodha mitiire. Oromiyaa gaafa gara dorgommii kanatti dhufuu jalqaba. Ambasaaddara Oromiyaa taana. Hojii baay'eetu nu biraa eegama. Biyya keenya sirriitti seenaa keenya aadaa keenya sirriitti ibsuu qabna waan ta'eef haalaan itti qophoofnee dhufnee yaada. Hayyee carraa gaarii milkaa'e. Amiin galatoomaa. Miss Tourism Oromiyaa kan bara kana. Uffanni irraa akkasittiin ittiin bareedaniikaa uffannaa Oromoo Harargeeti. Egaa ani turizimiin wanta baay'ee na gammachiisudha. Uffata aadaan uffadhee jiru kun uffata aadaa naannoo Shawaatti uffatamudha. Uffata godina Ilubbaaboritti uffatamudha. Uffata aadaa godina Jimmaati. Uffata aadaa Oromoo Karrayyuuti. Uffata aadaa Arsiitiini. Akkanatti bareedee kanan dhufe uffata aadaa naannoo Oromiyaa godina Shawaatiini. Welcome to the Visit Oromia Tourism Award 2025. Best Destination Music Video of the Year. Tourism Oromiyaa bara kana sadaffaa kan baate lammaffaa kan baate Miss Tourism Oromiyaa bara kana kan injifatte lakkoofsa 13.
Tole simboon baga gammade baga milkoofte. Ayyee galatoomii. Maaltu sitti dhaga'ama? Dhugaa baay'een gammadee saba kana guddaa kana bakkee buukuutiif gammachuu guddaan itti dhaga'ama. Bara kanatti egaa Miss Turizimii Oromiyaa taatee jirta maal eegu? Kanaa ol nan hojjedha hojii baay'eetu narraa eegamadee yaada isa gara fuulduraatti walumaan laalla. Ayyee milkaa'ii ulfaadhu. ክቡራትና ክቡራን የሶፍ ዑመር ሚዲያ ተመልካቾች በዛሬው ቀን የ2025 ዓመተ ምህረት የቪዚት ኦሮሚያ ሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያን ለመምረጥ ባካሄድ ነው ስነስርዓቱ ደግሞ በተካሄደው የሽልማት ፕሮግራም ላይ በዛሬው ዕለት የተለያዩ ዘርፎች ተሸላሚ ከሆኑት መካከል አንድ ወጣትኛ መካከል ይገኛል። እሱን ተሸለመበት ዘርፍ ምን ነበር የሚለውና እንዲሁም ደግሞ ይህንን ስራ ሲሰራ ምን ነገሮች አጋጠሙት ምን ተሰማው የሚሉትን ነገሮች የተወሰነ ደቂቃ እንጠይቀውና እንመለሳለን። መልካም ቆይታ። እንኳን ደስ ያለ። እንኳን ደስ ያለን። አመሰግናለሁ። ስምህን አስተዋውቀንና ከዛ እንጀምር። ስሜ ደሳለኝ ዱፌራ ይባላል። ምን ተሰማ በዛሬው ሽልማት? የዛሬው ሽልማት ለኔ የተሸለምኩት ሽልማት አጠቃላይ በቱሪዝም ዘርፍ ላደረኩት አስተዋጽኦ ልዩ እውቅናና ሽልማት የተደረገልኝ እና በዚህ እድሜ ሽልማት ማግኘት በራሱ እጅግ በጣም የሚያስደስት ስለሆነ ደስ ብሎኛል። ምን ነበር የገጠመህ ነገር ያጋጠሙ ነገሮች ምንድናቸው ከምታስታውሳቸው ነገሮች መካከልና ሽልማቱንና የገጠመህ ነገርስ እንዴት ታገናኘዋለህ? የተለየ መግጠም ሲባል ለምሳሌ አሁን እኔ ሞር ፎከስ አድርጌ ስንቀሳቀስ የነበረው ብዙ የማይታወቁ ቦታዎችን ማስተዋወቅ ልክ ካልቸርን ለአንድ ቱሪዝም መስክ ይዞ እሱ ላይ መስራት ነበር ፎከስ አድርጌ ስንቀሳቀስ የነበረው። ያ ደግሞ በሀገርም ደረጃ በኦሮሚያም ብዙ የማይታወቅ ሴክተር ነበር። አጠቃላይ ቱሪዝም አይታወቅም። ከዛ ባለፈም ደግሞ ካልቸርን ደግሞ ለአንድ ቱሪዝም አድርጎ ይዞ መንቀሳቀስ ደግሞ ብዙ ያልተለመደ ነበረ። ስለዚህ ይህንን ዘርፍ ላይ ትኩረት አድርጌ በመስራት ከ9 ዓመት በላይ ነው ስንቀሳቀስ የነበረው እና ብዙ ነገር የሚያጋጥም ነገር አለ እና ሰዎች አይረዱትም ነበር። ካልቸርን ማውጣት ካልቸርን ለአንድ የቱሪዝም መስክ አድርጎ መንቀሳቀስ ላይ ብዙ አይታወቅም ነበር እና ቱሪዝም ሲባል ልክ ዛፍ ማየት፣ ጫካ ማየት፣ ውሃ ማየት፣ ሐይቅ ማየት ብቻ የሚመስለው ሰው ነበር። ስለዚህ ማህበረሰብን መጎብኘት፣ እዛ ውስጥ ያሉ እሴቶችን ባህሎችን ማውጣት መጎብኘት ማየት በራሱ እንዳንድ የቱሪዝም ዘርፍ ነው ብዬ ነው ስንቀሳቀስ የነበረው። ስለዚህ እዚህ ላይ ነበር ሰራ የነበረው። ያው ልዩ እውቅና የምትሰጠኝ በዚህ ዘርፍ። ምን ተሰማህ በእውቅናው? ወደፊትስ ምን ለመስራት አቅደሃል ይህንን እውቅና ካገኘ በኋላ? ያው ጅማሮ ነው ይሄ እንደ አንድ እስካሁን ለሰራሁት ብቻ ሳይሆን ወደፊትም ትልቅ ስራ እንደሚጠበቅብኝ ነው የተረዳሁት። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። ምናልባት በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ቱሪዝሙ ላይ ሰፊ የሆነ የተሻለ ስራዎችን እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። ያሰብኳቸው ስራዎች አሉ፣ ያሰብኳቸው አዳዲስ የጀመርኳቸው ፕሮጀክቶች አሉ። ከፈጣሪ ጋር እነሱን ለማሳካት ነው ሀሳቤ። በድጋሚ እንኳን ደስ ያለ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ኤጋ ጉያ ሀርዳ ቪዚት ኦሮሚያን ሰገንታ ሚስ ቱሪዝም ኦሮሚያ 2025 qopheessee jira. Sagantaa kanatti immoo namoota badhaafaman keessaa tokko artist Adam Mohammediiti. Guyyaa har'aa gammachuu itti dhaga'amee fi haala amma keessa jirullee akka nu ibsuuf affeerree jirra. Isa wajjin turtii gaarii baga gammadde Adam. Wara bulaalee banaa baga walumaan gammanne. Baga jala bultii ayyaana irreechaatiin geettes. Baga walumaan geenye. Maal gammachuun hadha argatte maal fakkaata akkamitti argite? Gammachuun akkuma walii galaatti gammachuu uummata Oromooti. Anillee akka nama tokkootti akka nama artii aadaa uummata Oromoo kana hojjetutti gammadee jira. Waan hojjedhe san bifa firii kanaatti arguun waan na gammachiisaati. Asirraa maal argadhaa hojii itti aanu malleen bifa haaraa ta'een jajjabaadhee cimee akkatti fufuuf ergaa guddaa kan qabu waan taateef egaa sirba tokko gaafa hojjettu aadaa, safuu, duudhaa, seenaa akkasumas sammuu hawwata turizimii itti xiyyeeffattee gaafa hojjette akkaataa kana dorgommii adda addaatti si dhiyeessa jechuudha. Gaafa hojjennu bareedina lafaa, bareedina naannoo akkasumas aadaa kanarratti xiyyeeffannee hojjennu garuu duubarra waa inni qabu hin beeknu immoo milkaa'inna daran namoo kana caalaa akka hojjennu jajjabeessa jechuudha. Torbee darbe keessa immoo biyyoota garaagaraa deemuudhaan aadaa Oromoo beeksisaa turtee jirta. Keessattuu aadaa Gujiitii fi aadaa Oromoo hundaatu maali muuxannoo akkamii argattee jirta biyyoota saniin deemteetiin fuulduraafis maal jechuuf karoorfattee jirta waan jedhu osoo walumaa galatti akka Oromootti aadaa duudhaa shubbituu akkuma argite kana dorgommii fonis dhiyaasise Oromoo hundi Oromoo dabree ammoo sabni biyya kanaa saba bira kana dabree immoo warri adiilleen akka ittiin waari'aa ture hin beekama. Gaafa Oromoo bakka bu'ee deemu uffannaarraa, bokkuurraan, kallacharraan, simboorraan akkasumas waan hunda ummata kana bakka bu'u ummata kana calaqqisiisuu danda'u jedhee qabadhee deeman gaafa deemu jechuudha. Maaliif uummanni Oromoo kun bal'aadha. Gola Oromiyaa kana hunda gaafa fudhattee aadaa mataa isaa qaba, duudhaa mataa isaa
isaa qaba. Akkasumas ammoo shubbisaa sirbas ofii qaba. Saba hunda keessaan yookaan uummata hunda keessa saba biyya kana hunda keessa tokko fudhanna waan taateef akka filannootti carraan dhaqqabee aluma kanaan waa hedduu hojjetaa turre uummata kiyya beeksisaa ture gujiin beekamu jechuun uummata guutuun Oromoo beekamu jechuudha. Akkasumas sammuun aadaan isaa beekamu jechuudha. Afaan ittiin hojjedhe aadaan ittiin hojjedhe haala ittiin agarsiisu Oromoo fooleedha waan taateef kanaafuu irraan muuxannoo guddoo argadheera kana fakkaatti. Ulfaadhaa kabajamtoota daawwattoota keenya kun miidiyaa Soofumaariitii horaa bulaa deebanaa. Egaa Miss Tourism Oromiyaa bara 2018 Simboonii Makonnin Miss Tourism Oromiyaa ta'uudhaan moggaafamtee jirti. Isinis turtii gaarii akka nu waliin taasiftan abdii guddaa qabna. Qophiiwwan bu'aaraa fi qophiiwwan waqtaawaa yeroodhaan argachuuf Soofumar Miidiyaa subscribe gochaa nu waliin turaa isiniin jenna. Turtii gaarii.